Jalachuun dhufa bohaarsitii keessumaa jalachuun dhufa bohaarsitii odoo harka hin kuufne. Ashama harka fuunee hordoftoota sagantaa teenya gaa tan keessummaa dirree torbaanitti al tokko yeroo tan isin bira geessu qabannee dhiyaanneeti jirra. Sagantaa keessummaa dirree arraan tanaatis gaa artistii beekamaa hangafa keenya tokko asitti qabannee dhiyaannee jirra. Innis gaa gama artii Oromoo kana yookiin industirii filmii afaan Oromoo guddisuutiin gaa geessaa bahachaa jiru. Innis dhalataa dirree dho'aatti eenyu maqaan isaa isa dhalatee seenaa isaa baruudhaaf gaa sagantuma teenyarraa yoo teessanii kan daawwattan taate dhaggeeffattanii ni hubattan jennee yaannaa. Kanaafuu hamma xumura sagantaa teenyaatti gaa gamanumaan akka nu wajji turtan isin afeerraa gama sagantaatiin gaa Salaaddiin Abdullahi akkasumattis teeknishaanota keenya yookiin ogeeyyoota kaameraa keenyaatti waliin ta'uudhaan hanga xumuraatti kan isin wajji turru taana. Kallattumaan gara gaa keessummaa keenyaatti isin tarkaanfachiisnaa. Hawwiidhaan akka eegaa jirtan eenyu hangaftichi kun yookiin artistiin kun eenyu jechuudhaaf gaa eenyu jechaa jirtanii isinis gaa sagantuma teetanirraa hubachuu ni dandeessanii ammaas turtiin keessan nu wajjaa turu gama keessummaa keenyaattiin achi isin tarkaanfachiisa. زمزم ينبان صبر علي جاءني هو جاء صغيري بكلنا أخذنا خبطوا كليتات أوان دي ورا وجه تبغى واتشونا كان ربي جيتي ما ننسى ولا يود لغات تيك إسا بخير خاري ورا أمبرت أبا ورخيتيتي حق أنسر راك أبابر حق أنا راك أبدو شاك أنسر راك أبو بيقو قبدا هاي ما جبت يا روتو حت وقل ما له سر بريدا وما هي أمي ما جبت ما دو إيه سخاتين سنجتو طرفتين ما لخني تندي ودي ما نجيبه ده سيفني هاي أتي أجهت إنتي حق أنسر راك أبابر أجي جالسة ملكم باتالا قالوا خلاص فترة لك النسيجة جات إبتر بتر فجر ساعات لما ساعات هكذا هاي ملاك المسر لكن دي سوى فتراتي أنا ما قصدي قالوا لندو سان سا فرجع سوان جرو بافر بتني علو وراه تندي ودي ما ساعة يبدشون لقى وراه يسني ديمتا إيه تاي كي خلص باسو ما تاي سيندي أو هذا ودسته هذا أخي أنا سر باسو فتاتي تاي Toligaa kabajamtoota hordoftoota keenya gaa keessummaa keenya arraa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenyaas nu biratti argama. Dursoo gara qabiyyee ijoo teenyaatti dabaruu dura mee eenyu tan jettu gaa hordoftoota keenya wajjin wal bartaa seenaa kee iddootti dhalattee nu ibsitaa jalqabuu ni dandeessa. Duraan dursee arraan tana waan na yaamteef anis ifa bilisatti naaf galaa. واي ارترت غافيت دوكنا ديسكونين بيخا دو اقفنا غافتنا مو غيان دو قفا دو اخبي ربي قفا تنافو درو دو خرس اندبري لا غاف جيسون قبا واي دوكنا غافتون بيخا ايه انيس غاسما فانان ابو كامل لا غاف جيسون غاريدا دوران درسي مقاخيا علي ابراهيم جامع علي ابراهيم عثمان عمري هدلون نخيا مقاله دردواتين دلت برين تدلت ديس برخل أسجل جات مجاتين ألده تناتي هواسا خيني عبدالله ونين دبرسو خنا خنتان وقاسين نقافة توليغا ركون كبو جما مي مقاخي خبران لي شيخ منصور خنجا مجرا خنا فين قادورة درسوغا وردفتو تخينياف مقاخي عليشو إبراهيم جاتشو دورا مقام كونيس خقوساني جرا سانيس اتيامموني ملتجيتي شيخ منصور كون أكمل دفعمي الشيخ منصور خنا أكاتاني تلوفي دوران درسي ودون خرس اندبر ونجي تشوف الأجرة ربي قدر أفقل النهاقي ونجا مالف ودون الرأى أرتي تنا أفان أروموت اندلقوا بعد أسرتي سجنتا أفان أروموت آخر دريتي في الرادة برتي أست أركمي اندبر ستوري هي ومتريشو تنافو دوران درسي ربي قدر أخيا وننتقل تيفلو سبت أفو أمي جرا أني سبا أرومورا نأمو خيافي أفان
oromoodhaatiin akkaan hojjedhu hiree guddoo kan nama bal'ise rabbii kiyya deebi'iti afaan keenya kun akka afaan namaarraa liqeeffanne akka babal'aatee dura si ibsuuf hin fedha deebi'iti namootaan afaan oromoo kanarratti hojjetanii maal jedhanii asiin nuungiyaan isaaniifis rabbiin bikka jiranitti warra du'e israamtaa godhuuf warra jiruufis umrii dheertuu haa kennu jechaa deebii Sheekh Mansuur kana wanni itti naa bahuu dandeenye diraamaan filimaan an dalagee jira filimaa Abduu Shuun barreessee jechuudha kan hojjannee kan ummata hawaasa Oromootii fi hawaasa bal'aa Itoophiyaatiif kan ga'e jechuudha sammaalii filimni san wanti jaa jechuudha way fadhiitoo san irratti mee maqaa moggaafadhuu naan jedhan maqaa moggaafadhu gisee jaan wanni afaan na dhufe Sheekh Mansuur jennaan Abdii Shuuf Sheer Maarket ni ta'a maqaa kun nuuf ta'a jaan lakkaa gisee laalu Sheekh Mansuur kun tujjaarticha wantiiti maayistarii moo maali abbaa qabeenyaa kan kilaba maayistarii duuba achirrattis wanni ta'ee dalagu tujjaara ta'eeti anammoo yaadeetimi maqaa kana kan hin baafadhu afaan irra na dhufe jechuudha maqaaleen itti diraamaa dalagee filmoota dalagee keessaa kan natti manxane maqaa kanaa jechuu guddaan manni hawaasni irra guddaan Sheekh Mansuur Nabii kana jechuu Kau zaman ni wabadi kan ada fitti dagatan. Lagi, jaro namni ada ifiti fi afan fi guddi suganatti. Ati saafu ummata Turkii jira naamete guddu akkuma saari kunu na gota dhaabatte garoonni teetee jiraati. Lagi, biftuuti yoo isa kutte. Baabaa biftuun galatu siiti wajji kutte kolleejiin galmaa watte. Kapaasa jalaadhoo ta'e jechuudha duuba. Nyaanni dachii naaf hin taariin jijjiiradattee kutte kolleejii bira. Kana taatu gaariidha. Biftuun tiyyamu onni qabbanee isii bar gammachiiftu murannoon isiin qabdu keessaafuu roga barnootaatti badhaafamuu qabdiyoo garuu dhagee wanni isiin jiru arra keessummaa ciccimtuun na dhufa keessummaa saniif jechaan mana akka dur tolchituun alatti saniin olitti naa tolchiti na eegi hangaan mana baankii dhaqee maallaqa fidutti qarshii fudhanni qabdaa baaba. Maali fakkaati gizee maallaqa dhageesse gaafuma guddata akka bashoo aannan jiraadhoo sanitti ati maallaqa sirraadhoo sun qaba jechuun shumannaata amma hodanatti hin deddeebi'an waan maallaqa gizeen dhagee gizeen dhaga gaafatan hedduudha dhiigni kayyana danfa mana tolchime ana abbatii qabaa oo maallaqa si yaadachiise. Tole egaa Alishoo artist Alishoo Ibrahim gaa anaa dhufuu baga dhufte siin jecha gara seenaa dhaloota keetiitti achi tarkaanfannaa eessatti guddattee ganda kami guddattee haalli ijoollummaa keetii akkam ture akkamitti dabarsitee eegas booda immoo gara aartii kanaa akkamitti dhufte. Duraan dursee asinna yaamu keetiifis galatoomi reefu tanan dubbannee amma kara seenaa kiyyaa waan seenteefin galatoomi siin jaa dhaloonni kiyyaa magaalaa Dirree Dhawaadha ganda magaalaa Cabxuudha qabri afaanii jechuudha qabri afaan gizeen jiru mana Hajii Idris Rabbi Raantaa godhuuf du'ee jira Hajii Idris mana foonii qabaachuu ture Taayiwaan kana fuullee jechuudha manni isaa achi nama Dirree Dhawaa keessatti beekamaasi ogummaa du'aatis ni godhaa waa meeqa godhaa ture inni naannoo sanitti hin dhaladhee jechuudha achirraa kaanee san booda masgid Iisee bira galle ichi Khaymaas Abaad madarsaa Abaadir bira galle jechuudha oduu mana jijjiiraa deemnuti maayii madarsaa Abaadir biratti kaniin umriin tiyya hangana geesse jechuudha. Duuba seenaan tiyya gabaabdutti hangana gisee taatu kara artiidha akkaataan itti seene arraan tana obboleessa keenya abdootaa bitee du'ee jira. Rabbi ramataa godhuuf. Rabbi saddeettan jannataa qalluufi isaatu karaa aartii kana sharmaarkee birannee ergee jechuudha. Sharmaarkee birannee ergee maajistekniin dhaqee niin dubbiseen eenyus ergee abdootaa bitannee ergee maal jeessee ergee diraamaa takkaa jiraate an afaan Oromoo faadhaa dubbisuun beeku ati qabeetu yoo ta'e dhaqinaan jennaan eega akkas ta'e afaan Oromoo faanii dubbistaan jee sharmaarkee
eenyuun dubbisaan jiran qubee gizeen agarsiisu qubee irraan fiigeef akkasitti iskiriiptiin akkanni abbaa taatee daleeda jee diraamaan sanis diraamaa kutaa qabu dirree tiiviitti dabraa ture. Obbo Tufaa ta'eetiin achirra dalagee jechuudha. Achirratti paartiin naa kenname paartii hedduu namni fudhachuun feene ansanitti fudhadheetiin itti hojjedhe jechuudha. Maal kan naa kennan achirratti waa'ee HIV irratti hubannoo HIVdha ummataaf gaggeessuuf jechuudha. Dalagee fudhadheetiin akkasiin sinjaa artirraa akkasittiin seene dura. Maal laate? Maal laatu siree kutakka? Sammuu tiyatara boqonnaa naa kan. Si adii hin dhufee biyya sanirraa. Akkaan si dhiisee kutee akkana. Nayyaanne siin denne. Aan amma sammuu tiyatun boqonna feetii boqonnaan fedha. Hayaat nan jeeqin na dhiisime. Please na dhiisi. Hayyaa akkamii nyaata afaan kaadhaan biraatiin yaa. Yaannati yaabooda walitti deebina akka nyaatuma afaan kaadhume. Obboleettiin teessee samaraatu jirti. Heetti kuma nyaatuma afaan kaayyadhu. Wayyaa rabbi keemii kumaan godhamee waan inni nyaatu. Mee Alishogaa jalqaba fiilmii gaafa daleette akka diraamaa gaafa daleette san dura miirri si dhageeme wanni si dhageeme maal fakkaataa hin sodaanne akkamii? Warri wajji dalage warra Finfinneeti kan kontiraata gaafa san fudhatan afaan sadii fudhatan. Afaan sadeen fudhatan. Afaan Oromoodhaa diraamaa sadii kennameef. Afaan Somaaleeffaa diraamaa sadii. Afaan Amaariffaatis diraamaa sadii. Antana Mukaaninti faan afaan Amaaraatiin dalagan hojjetan. Somaaleenis Mustafaa Rooleen faan Fawziyaan faan isaanis afaan Somaaleetiin sadii hojjetan jechuudha. Sadeen keessaanis kan naa kenname kutaa kana waan ta'eef jecha yeroo duraatiif kaameeraa dura gizeen dhaabbadhu. Sodaan nam dhaggeeffame. Sodaan na dhaggeeffame maali? Yeroo sanitti poolisiin Ibraatasabii deemu ture. Waa'ee hattootaa fi kana qabaniifa hattichi gizee waa ta'e gizee waraaban ichirratti gizee haasa'u jechuudha. Yeroo inni kaameeraa irra qabu bakka waan akka poolisiin Ibraatasabii na fakkaate. Sodaan na dhufte sambooda warra Addis Ababaa tiriitii na godheeti. Hin sodaatiin waan guddaa as keessa jira. Waan kana hawaasa keetiif baasuudhaaf sodaata kan qabaatin. Usii dubbadhu kaameeraas hin laalin sodaata akkaas hin qabaatin meena as laalaa haasoo ijee akka namaan wajji dalagu wajji taphadhu jechuudha. Isaa hojii haasawaatiin akkasitti taphadhee miirri dhaggeeffame miirri sodaadhaa yeroo saniif malee san booda miira sodaadhaa anaa miti ijoollee birootu amma diraamaa yeroo dareessu keessaa baasaatiin hojjechiisaa jira jechuudha. Mee kafaltii yeroo jalqabaatiif si kafalamte hangam takka? Kutaa takkatti qarshii 300 naa kafalan. Kutaa takka qarshii 300 jechuun kutaa 8 dalage kutaa 8 dalage takka kutaa 5 dalage jechuudha. Obbo Tufaadhaa kan HIVdha jechuudha. Kaan ammoo kutaa takka kutaa 3 kan wanti jechuudha waa'ee barnoota irratti intalti mana barnootaa gurbaan kiyya shirmaar kennaaf fidee mana naggalchee an ganda keessaan buxaalaa jechuudha. Galgala kuteetiin nadhoo dalagattu tana wajjin. Paartiin naa kenname jechuudha. Hawaasni dhugaan seen waan akkasii. Kuteetiin isaan kana wajji buxaaluu ture jechuudha. Yeroo inni nama rifaatuu finaasuu namaa qabu achirrattis ammoo baalagummaan tunis ni irti galgala buxaaluun haati warra kiyyaa miilli cabee tan shufeera isiin tunichirratti miilli cabaadha fedhinnaa kiyyan guutamu jechuudha saniifin alabee jechuudha alabeetiin odoon buxaaluu intalti tun halkan dalagachaa guyyaa qaraati yeroo sanitti jechuudha diraama sanirratti liinaa nuuree jedhanii bikka namni fudhachuun dandeenye fudhattee daleede isiillee naa galatoomtu deebi'eetii akkasitti natti fidaa jechuun mucaa kiyya mana barnoota irraa intala takka akkana jira akkana jee isii rakkina sii hubatee jechuun shormaarkeen naaf fidaa yeroo naaf fiduu gizee wal barsu harkeeti fudhadhaa jechuun takkaas diraamaan sani kutaa 8 qarshii 2,400 naa kafalame waan guddaa miti garuu immoo wanni naa kafalame hawaasa Oromoo bira jaalalaa fi gammachuu akkaan fuulduraaf afaan Oromoo kan an hojjedhu isaanirraa hin arkadhee jechuudha. Dalagaani beekta dalagee afaan Oromoo guddisi jaanii na cinaa dhaabbatanii jechuu yaadaan na jajjabeessaa. Tanaaf maallaqa san hin laalle jechuu xiyyaa. Adeero akkam? Nagee maalioo? Deemsa barbaadaatiin ture. Maaliif? Waan obboleettii hin feene nama biraatiin fedhan beektaa?
intala teetiin maal taate intalti tiyya mana barnootaa fo'in gubbaa hufteemu makiinaa deemu namaan narraa deemu maal taate naa himigaa Laki. Hey. Gurbaa tokko jalatti hin arge. gurbaa kam Gurbaa tokko ganda garaadhaa kana gara. shit waan hin godhamne akkamitti gurbaa takka jalatti hin arge deem galatoomi deem baganaa himtu waa'ee diraamaa jalqaba gama dalagaatiin gaa diraamaa waa'ee hubannoo hawaasaa kan nu keessaafuu yeroo isinitti dalaydan san keessatti akka rakkoo hawaasaa guddaa kan ta'e dhukkuba HIV kana uummata barsiisuudhaaf gaa shoora guddaa taphattanii jirtanii mee achi boodoo filimni wayi fadhiitoo hammi itti aanee miirrisi keessatti uumame maal fakkaataa jaalaltii artiidhaa qabaachaa dhufte maal fakkaatti mee? Iddoo dhugaadhaa wanni takka takkaas miira keessa si galcha jechuudha. Dalaydee itti gammadu qofoo doon ta'in waan takkaaf otoo ati fadhinnaa qabaattu wanni takka takka wanni si daangeessuudhaaf takkaa gufuu ta'es dura dhaabbatu akka daranuu aartii kanaaf haatu si godha. Akka mataa nam takkatti gizee yaadu'an sani kana kakaase maali ati abaluu fi abaluu kan jenne yeroo hedduu ijoollee wajji daleenus waan takka takka irratti wal diddaan ni dhufti wal diddaan dhuftu san maali yoo kannaan jettu ta'e yeroo takka takka wali kijibuu jira wal sobuu jira takkaa sagantaa sa'a itti sii qaban san dabarsanii ati hojii kee dhiiftee dhufta kanaaf wanni kanaa hundan daangeessu aartiirraa fi gufuu natti hin ta'u ji'eetiin ol nadheetiin ilaan hanga ammaan tana yuutuubii mataa kiyyaa banadhee hawaasaaf dalaguu jalqabuu takka miira takka na keessatti uumee jechuudha kaka'umsa beekte tanaaf yeroo inni dalagu cufaatu gammachuun hin dalagaan sodaan qabu maallaqaas hin laanu wanni guddaan hawaasni maal barbaada waan barbaadu san maal takka yaa rabbii kiyyalarraa qabe kan hin jawaatu waan hawaasaa wajji wal afaan na fidu hujii hin taane fokkottuu akkaan hin daleenye maaliif hanga hubannoo fudhatanii jechuudha hubannoo yeroo fudhatte booda waan cufee daleete siif hubataa jechuudha deebiite ati yeroo takka takka rakkinni takka takkaas ni dhufa oduma daleenu rakkina saniifis ummata kanaaf kan gaafii na gaafatu deebisaa giyaa deebisaatiifin akkasitti tarkaanfachaatiin ilaan gaytuuba mataa kiyyaa alsiyootuu haja'u baladheetiin ammallee ijoollee xiqqoo fi dubran shamarran kanneen cufa if keessaa hammachiisaatiin hojjechaa jira jechuudha. Tolega artist Alisho Ibrahim gaa turtii hanga ammaa si wajji godhaa jiru gaa hedduudha akkatti bu'aaraa jiran hordoftoonni keenya abdiidhaan qaba. Mee haga ammaatti diraamaalee gama keetiin dalaydee hangam takka uummata bira si dhaqqabee fiidbaakiin yookiin ammoo duubduubeen yaadni hawaasaa maal fakkaata ture? Gaafii yeroo tanatti na gaafachuu qabdu na gaafatte galatoomi diraamaaleen dalagee shani takka kaniin namaaf hanne malee jaha jechuudha. Shanan keessaa maqaa isaaniitiin siidhaa mata duree isaanii takka kan dura kaniin dalagee istiijaa diraamaa istiijaa'u kan lammadaatis amallibbaan dhiisu ja'a sadaffaan hiriyaa ijoollummaati shanaffaan haqa jaarsaati afuraffaan haqa jaarsaa shanaffaan haqa jaartii jahaffaan ammoo kaniin kanne kutaa qabaa jechuudha. Gurbaa takkaa fi kanneen annee tuyuub jaanii ijoollee amma guddachuu jirtu yaada mataa kiyyaa takka isa kanaaf mee gumaachuun qaba waan jedhu takka yuutuubni isaaniis waan istaandaardii qabate bareedaa haa hojjetu jeetiin fidaa jaalalaa ja'a fidaa jaalalaatiin kanneef san kutaa godhadhu yennaan lakkii jee annatti ulfaata ati kutaa godhadhu jee duumiin kutaa sadii kutaan lammaffaa kiyyarra laalamaa jechuudha sadaffaan afuraffaan anaatu saddalagate jechuudha sanii wajji jaha jechuudha kan diraamaaleen dalage cufti isaanii sababa mataa isaa qabaa jechuudha waan dalaguu danda'e. Yaanni hawaasa biraa si dhufu qoy ta'aa bazii uumale. Yaanni hawaasa biraa naa dhufu yaada bareedaadha. Jabaadhu maalis cinaa dhaabbannaa waan gaarii jirta wooma hawaasa keessa jiru takka komantiin isaanii kan na tuquu miti. Komantii takka qofa kan xiqqishoo akkaaniif duuba deebi'ee waan san sirreessu na godhan saniif komantii na sirreessu malee komantii anaa kana na dhoowwu miti. Komantiin naa kan maali amallibbaan dhiisuu kan irratti
filimaan wanti dhaan hojjedhe jechuu aruuzaan godhe aruuzni cidhni godhe kun cidha san irratti intalti maalii diraamaan isaa kan irra hojjete duraan jadiidaan baradhaadha jadiidaan akka amantii islaamatti shari'aadhaan uffatanii deemanii jechuudha dubri saniin maalirratti filima kana diraamaa kana giseen dalagu aruuza irratti huccuu aadaatiin godhe huccuu aadaa san irratti intalti rifeensisii kun gabbu'ee jira jechuudha banaadha oggosanii intalti dubreen takka haa galatoomtu yaada naa kannite yaadni kannite maali waa yuutuu bareedaadha garuu immoo intalti jadiidaa barattu kamitti rifeensa qullaa deemti naan jettee waan takka na qaraasiftee san deebi'eetiin sirreessee jechuudha eessarrattiin sirreessee diraamaa sheenaa jedhu kutaa sadii kan qabu rooraas yuutuu irratti dabarsine jechuudha amiirshoo irratti kutaa sadaffaa irratti anachirratti imimmaaniin buusa intalti tiyya ni hufti jechuudha gizee lafa huftu gizeen ol qabuun rifeensisii kun banamaa komantiin sanna dura dhufeetiin akka nama huccuu tana isii dhaafanti yoo ifi qabuttiin rifeensa sii dhoyse jechuudha oduu komantii sannaa kan nu baatte tuunes rifeensi bana ta'a jechuudha hawaasnis komantii babbareedaa akkanaa naa kannaa jiran komantiin moo na tuqee wanti na godhu yaada keessa na galcha yaada hamaa keessa jechuudha takka naan kanneen jechuudha hawaasni. Tole gaa waa'ee diraamaa egaan gana jennee fiilimni gaa yeroo jalqabaatiif gaa fiilima jechuun gaa dandeettii guddaa gaafata waan gaariidhaa sammaasi kanaafuu gaa fiilima wayi fadhiitoo jalqaba waggaa daleete maaltu si dhagahame kana malees gaa fiilima sardamaa akka hojjechuu jirtan gaa dhageenya jira barreessaa Muraad Muhammadiin kan dhiyaate miirri achirra jiru maal fakkaata haga takka muraasa beeksisni isaatillee gadhiifamee ture. maaltu si dhagahame gaafa fiilima kana daleetu jalqaba fiilmiin dura hojjedheen san hojjedhallee injoo akkanumattiin seenee jechuudha kami narraa'imi kan amma dura obsaa jedhama saniin isaa kan abdi dirreeti san irratti anuma akkanatti deemu jiru sharmaarkee barbaadaan deema gaafa saajaa waliin nu hidhe hajaa takka waliin nu hidhe hajaa saniifin isa bira deemu jira naagarraan mee hottu bika xiqqishoo tana seeninaan jee hogguta kaabula dhiisi wantu qophaan seenu lakkinaa seeni jee kabajaan isaaf qabuuf jecha seeneetiin maaliin godhe abba bilbilli kee iyyuu jira iddaanaan booda iyyuu isiin ammaa iyyitu hangas isan dalagen jedhamu garuu immoo san irrattis xiqqishoo beekameeti kan lammadaa akkaan way fadhiitoo dalagu sanirraa dildila ta'e kan hin dhufeetti dildila naate way fadhiitoo dalage way fadhiitoo yeroon dalagutti haala gaariin kan hin dalagee hedduu na gammachiise garuu immoo kana daran amma fiilima lammata hojjedhe kana sardama kana turtii gaaf 15 goone jechuun Hararitti baasii mataasaa baasaa Muraadis namoonni hedduun ichirratti warri wajji daleene firoo fi firaan daalikteerri keenya kabajamaan hadaamarraa dhufee asin daleessaa ture obsa hedduu qaba namni hanga nama hojjetaa hin jiru hawaasa wanti isaa maatii cufa dhiisee ganta isaa cufa dhiisee dhufaa ture nu bira bultii 15 godhee san booda baatii 2 fi kana taa'etu kutee jechuun ilaa iidiitii parsantii 75 gahee jechuun isa hedduun galateeffadha deebiitii Muraad Muhammadiis hedduudhaan galateeffadha warroota nu wajji dalagee ni jiran maaldaa fi wanti fa'aa hedduudha isaan kun maqaa isaanii dho'ee fixuu hin danda'u yoon takkan dho'ine ni aaran amma mootooti warroota waan kana dura itti nu kakaasee maqaa dho'ee dhiifama isaan gaafachaa jira kaanis tanaaf yeroo daleenu miira hedduu bareedaan na dhaggeeffame maaliif waan nuu kanname kanaa fi waan barreeffamee taa'e kana iskiriptiin kun iskiriptii si kaasu jechuudha iskiriptiin kun maal irratti hojjete waan jettu ta'e seena qabeessa waan gaddaa fi miiraa fi gammachuu fi waa hedduu if keessaa qaba jechuudha saniif waan kana inuu dalaguudhaaf kaka'umsa hedduudhaan godhu ture yeroon eegaan shaakaleef Muraadiin maalu turta maarree jechaati haga ammaattu isaan lolaatiin jira jechuudha tanaaf miira gaariin na dhageeffame keessaafuu wanni fiilima Oromoodhaatiin adda godhu maal hojjettu ta'e yeroo daleenu jaalla bareedaan nu keessa ture jaallaani achi taa'is dhufnee jechuun deebinee gaafa 15 fixannee deebiiti guddaa wanni na gammachiisu afaan Oromootiin daleenee afaan Ingiliffaatiin barruunsaa hiikkaansaa
achirra taa'uun san xiqqishoo sadarkaa afaan oromoodhaan kan filimaa ol guddisaa jira jechuudha. Saniif itti gammadeetiin jira. Anuu filima kana laaluudhaaf gaabbuttiin jira. Ifiif dalageetiin ifiif gaabbutti jira jechuudha. Falmii jaalala kabajaa waa rakkachuu miira Tole egaa artist Alishoo Ibrahim gaa waa'ee duuqaasaa irraa soo jira keessaafuu gama artii kanaan ogummaa kanaan waan hojjettee fi fiilmni afaan Oromoo maal akka fakkaatu haasoo jirra. Keessaafuu meegaa dirree dhawaan akkuma beekamtutti egaa bakka artistoonnii fi artiin irraa maddituuf irraa burqitu akka ta'e ni beekama. Mee sadarkaa amma keessarra jiru kana yeroo kana keessatti fiilmni keenya sadarkaa maalirra jirti? Artiin akka dirree dhawaatti duraan akkasi kakaa jiru san sadarkaa maalirra jirti jechuu ni dandeenya? Akkamiin ilaaltame akka nama artii tokkootitti? Dhugaadhaa sadarkaan artiin irra jirtu guddachaa bu'aa jirti. Yeroo ilaalutti maali yoo kan jettu ta'e takka ijoolleen artii keessatti uumamtee artiif keessaa qabdu hedduu jira. Duraanuu artiin dirree dhoorraa burqite akka yeroo duraatti jechuudha. Sirbaa kanaan deebi'a amma filimaa fi diraamaadhaan fi aadaa shaggooyee kana guddisuu fi aadaa kutaa kudha takkan Oromoodhaa guddisuudhaaf asitti mallee kan eegalamte guddachaa jirtu. Garuu immoo buute amma yeroo takkatti oogutee tichi hanga ijoolleen tuutnillee dhaabbatee tuuta gara adda addaa afran qalloo tokkummaa biiftuu bariisaa ni jiran ifiin boon kanneen cufte hedduudha artii wanti ijoolleen tuutni shaggooyyeedhaa kan uumaman garuu immoo odoo ja'aniiti hamilee isaanii tana waan cabsaa waan ifa taa'u yogaa dhugaa dubbannee kan wanni kun hawaasaaf gihoo ta'e xiqqishoo hara bulchiinsa keenyaatiin wanniti maali biiroon aadaa fi tuurizimiidha waan kanarratti xiyyeeffataa yoo xiyyeeffate bareedaadha maaliif gabbu'ee ilaaluu qaba useetuma ijoollee jaaree biraa fiiguu miti nuti amma mataa 13ffaa jirra tuutni tokkummaa odoon diigamin jechuudha ammoo tuutni biroo diigamee bikka biroo ijaaramee amma akka afran qalloodhaa diigamanii ijaaraman ta'uu qabu maalirraa yoo kan jettu ta'e gabbu'ee bulchiinsi kan achi kaa'an biiroo aadaa fi tuurizimiin gabbu'ee ilaaluu qaba ijoollee tana gabbu'ee maalirra jirtan maal isin barbaachisa odoo isaan dhaqanii hin barbaadin maali hojii isaanii ijoolleen hojjechuu jirti yoo isaan hojjetan isaan hojjechuu danda'an tanaaf hojiin tun yoo jabaatte isaan jabeessu jiran jechuudha. Isuma jaalachuun dhufa bohaarsitii. Isuma jaalachuun dhufa bohaarsitii. Odoo harka hin kuufne. Ana tana keessa nan naqin guyyaaf dandeessee fuute. Afeerraa aruuza keetiitiif achirratti argamee si canaan hin dhaabbadha. Kanaafuu amma booda waa'ee fuudhaa naan hin mari'atin. Si galaa si liqinfamee dubbii kun maa mataa mammartaa. Hangana achi dhaamsa biroo siin qabu amma ajeroon qabu karaa hojii kiyyaatiin ka'a. Kanaas dhuguu kiyyallee keessaa fixe. Rifeensa kee kanaas tolfadhu. Daawwattoota keenya egaa turtii gaarii artist Alishoo Ibrahim hojii godhaa akka jirru egaa isinis nu agaraa jirtanii gara egaa Alishoo Ibrahim hojjigaa artist Alishoo Ibrahim hojjigaa yoo oltegaa hasoini wanni isaa hojii hasoituun dhumu sagantaanis waan nu daangeessu jecha haguma irraa taate takka hasoo adeemna amma immoo gara xumuraatti achi tarkaanfachaa jirra mee gara artii kana eegaa hasoine jechuudha Alishoo Ibrahim sila artisti ta'uu baate mee maal ta'a?
Yo artisti to baate ali shumatee jiraata. Ali shumatee jira. Ali shumata. Maal godha hambiro. Fakkeenyaaf ogummaan biraa yoo siin taane ogummaa biraatiin namni kun gaaf jiraachisuudhaaf waa hedduu godha akka tasaa taatee artistii taatee jirta yoo san hin taane silaa kaayyoon jalqaba qabdu maal? Kaayyoon jalqaba qabu duraan dhugaadha. Barnoota kiyya baradhee akkuma namaatti takka waajjira takka keessatti ramadamu takka daldala mataa kiyyaa hojii mataa kiyyaa qabadhee jiraachuu ture. Garuu immoo waan rabbi jedhee malee hin taatu rabbi wanni naan fedhe ammaaf hangaan beekutti hangaan amata ifi amma saan amma jiru kanatti aartiidha naan fedhe. Akka naan fedhu sanii miti akka inni fedhu naaf ta'e jechuudha. Ani amma aartii tana ogummaa ittiin qabu ittiin baranne barnootaan hin fudhanne yoo wanni ajaa'ibas ta'uu jiraate tanarrattuu xiqqishoo guutaa ammaas karaa wannarraa himi bulchiinsaatti nichi dabra. Maaliif achi tuttuuxeenaan jedhin sodaatiin maaliif isaan tuqoo doon ta'e waan godhamuu qabu waan irraanfatan isaan yaadachiisuu fi biiroon aadaa fi tuurizimiidhaa yeroo nuti dirree TV irratti diraamaalee yeroo duraatiif dirree TV'n gizee banamu hojjannee cufaatu silaa kan maqaa isaanii yaamsee jechuudha. Tanaafuu saartifikeet akka goggogaan qabu akka uummaatiin saartifikeet akka qabu baradheen harkannee jechuudha. Odoo saartifikeetni takkichaan san isaan irraa hannamees galata guddaadhaan jaa tanagaa harmallaa du'aan geessanii tafi keessa bochi jaan isaanittichi dhaamsa dabarfadha. Deebiiti an barnoota hin arkanne hojii tanaa jechuudha. Diraamaa fi aartii kana aartii maa'u rabbiin na keessa kaa'ee waan aartiin qabdu cufti asitti ta'uudhaafis taasisuudhaafis maalayyaan dhiisiti namaan an fidee dalagi jeen akka kiyyaa akka ta'uun fedha jechuudha. Niin godha akkasiis meeqaa godhe harke gooseetiin hanga ifiif gammadanii jechuudha. Tanaaf kanaati Alishoon aartii tanaa akkaataa itti harkate rabbii biraa hin jaa deebi'iti Alishoon odoo aartii tana keessa seenuu baate aartiin alatti silaa maal ta'a waan jettu saniif Alishoo ta'ee jiraadheetuma takka hojii tiyya kara hojii kiyyaa deemu hojiin an dalagu hin jiru amma idagdee caattiraa keessaan dalagachaa ture alhamdulillah ammaa sumaan fiffiigaa karabbiitiin miila takkaan dhaabbachaatiin jira miila lamaan guyyaan dhaabbadhees hojiin jijjiiramti kanuma aartiidhaan jijjiiramti ammoo yaadni kiyya kan duraa maali yoomiin barnoota kiyya fixee wanti taala barnoota sana akkaan hin fixannees waan nagaan geessee jira yeroo sanitti nuti ijoollee abbaan kiyya ni du'ee ummaan tiyya hojiin beektu tanaaf wanni takka uumamnaan du'insi abbaa kiyyaa akka faffacaanee barnoota dhaabnu nu godhee jechuudha akka mataa kiyyaatti tanaaf odoon barnoota fixee kanarrattis hedduu baay'ee bareeda ture hiree taateeti diraamin na deebisee jechuudha aartii irratti rabbi. Gaarii dhagaa amma immoo gaa warni artist Alishoo irraa dhagoo feenuu if booda deebinee bara keessan san bara dargaggummaa keessaniif jechuudha. Dirree Dhawamee maal fakkaatti turte yaadannoon isii maal fakkaatti dardarummaa kee akkamitti dabarsite artistoota gama aartiitiin jiru gaafas jiruuf kaantu maal fakkaatti mee Dirree Dhawamee? Dhugaadha Dirreen Dhawaadhaa hedduu aartiidhaan ijoolleen jirtus akka reefu dubbannetti akka jirantu aartiidha yeroo nuti barcaa goonu barcaas godhaa turre barcaa sanarratti sabtiidha keessaafuu warra jalaa dhokachaati jiruu teenya dhokachaa qamoo turre yeroo dhokannee qabaanus kaaseenni jiru kaaseeta wanti kana tangizee feete sagaleensi cakka gizee itti baafnee goonee hancufaan tottolchinee dhodhoinee keessa deefna maaliif aartii sirba san waan feenuuf jecha keessaafuu ani birraa faadhaan wanti jechaa turre qamaa turre ni jiran qamar elemoo nuoo kana kanaan dabala sanitti yeroo sirbinuu yeroo takka takka sirba warraa isaatiin jira kan dho'isaadha kan qamar wallise booroonaan borooroo isaa fa'aa ta'e waan hedduudhaan jaalachuu ture anaa ijoolleedha wayi shama ayyoo abbootii keenya fixammaaree kan gaara ciisaa kana hedduun dhaggeeffachaa ture san gaara gubbattiin dhaggeeffadha qabru ijoollee jechuun yeroo sanitti shurufkaan isaa hedduu bareeda ture ammaan tan ammoo yeroo laalu kan ammaa irraa dubbachuu hin danda'u jechuun hedduu tuqaanis hedduun jira sirboota ammaa nama takka takkaa jira kan nama akka barii godhanii wanta sanii
yeroo sirba namaa sanuu sirba abbichasanii ilaa haddisi jibbisiisanii takka ta'a. Tanaaf ammaa tanan beeku yeroo sanii sirba takka barteenye caqasnee barreeffachaa turre wajji wallisuudha. Inuu si afeereetiin jira amma si afeereetiin jira san hin jirtu. Yoo inuu afeerte immoo kanarra kookaa takka yoonaa bitteerra jirtu yookaan shiishaa naa ergisiin akkasiin siin jaa yeroo sanatti urgooytuudha. Sinaga! Nannak! Dema! Yaa itee sanuu dadhabeetiin waan an aflee qaruuf laga gaafate. Aflee waan qaramtu beekuuf ta'e sadhaaf. Amma mirqaane gaaree mirqaanetiin gasii baay'ee itti yaaboo. Ulaan kuffi yaaboo. Kara kutteefu. Yuusuf! Akka booltan. Akkaan fedhetti oole, na gaafatta? Deem! Akka fedhetti oole haa. Wayii ajaa'iba immoo. Baasa moo Hai! Akkami awwaalte? Awwaale. Akka gaariitti gaa? Ejjannotti. Akka na'unnooti. Bakka deeme gaari. Haa deemi! Kaanis ittiin deebi'a. Itti deebita abshira! Ammas gaa yaadannoo dirreedhaa tan gaafa dargaggummaa ta'e san keessa jirra. Gaafas gaa wanni ittiin beekamu gaa namni gaa iddoon bashannanaa dirreedhaa yeroo hedduu manatti gaa kan bashannanu irra guddaa namuu gaa gojjoo itti haxannoo qabaa gaa duraa dardarrichi taa'ee wal afeera. Yaadannoo sirba waqtii sanis ni jira. Waqtii sanis ammas gaa wanni beekaman waan nyaatanii fi waan dhugan kana gabbahanii bakka itti bashannanis gaa iddoon takka ni jirti. Akka dargaggooti gaa akkuma ammaa namni dargaggeessaa hoteelarra deemee mana dardaraa dhaqee qamutti yeroon san maal fakkaatti jechaa turre wanni itti hidhatoo jirtu. Wanni itti hidhatu dhugaa wanta kana yaadachiiftee yeroo sanitti yeroo dargaggummaadha. Dardaraa dubrii dhukachaa walitti dhufaa ture. Walitti dhufan ammoo baaragummaan hin jirtu. Akkanatti hidhii keessa wal dhungachuun hin jiru. Yoo itti fiidiyoo kun baala keedha jaamburu sitti hin dhufan. Jaalalti guma takkatti jiilee taati. Yeroo sanitti jechuun yeroo keenyatti amma yeroo sanitti maas afeerraa jira keessatti akka amma dardaraa dubrii deddeemee bika takka wal afeeru hoteelli bareedaan kamii maarree jaanii dhaqanii wal afeeran. Yeroo sanitti wanni wal afeeru laddoo jaajuuraa katiqisoo kiisnisaa kun ajajamuuf waan akka halaa tolloos kana deebi'iti jaajuura kana firiishan haashimirraa binnaa yookaan Ibrahim Sodaanii deebii furnoon Ibrahim Sodaanii tilleen bareedduu turte zamana isatti ammallee bareedduu ni jirti yaadannoof gizee takka namni biyya alaatii dhufe furnoon Ibrahim Sodaanii san ni jirti jaaniiti ammallee ni barbaadan jechuu yeroo sanitti firiishan jaajuura niira afur ture sanbinneeti abbaa lama nyaanneeti takka jaallaaf jenneeti adda kutannaa jechuu nuti dubra sanii hojii jechuu haala san cufaatu ture amma haalli san dhabamee haala birooti jira yoo haala ammaa tana xuyne dardarree ammaa karaa nan dabarsu nan dhiisu hin tokko ofitti tana. Egaa tole gaaffiin kiyya kan biraa mee Alishoo jecha tokkoon if ibsime Alishoo nama akkamii jennee yoo kan si gaafatan taate jecha tokko mee Alishoo nama akkanaati jettee if ibsuudhaaf nama akkamii Alishoo? Alishoo jechuun abbaan ifin faarsu jaan garuu immoo warra na gaafannaan ifumaan faarsaa akkaatis na beektutti akka hawaasni Oromoo na beekutti xiqqaa guddaa wajjin kabajaan kan jiraatu kan jaalalaan jiraatu takkaatu nama wajji ollolee riikardiin kan ittiin qabamin kan xaabiyaa takkaatu ni dhabini jechuudha. Alishoon kanaaf ammallee ta'u bineensaa wajjinis jiraachuu nama danda'u maaliif umriin tijaayuu naqaraa isaa deemte jechuudha. Kanumaan hin fuudhinillee waa'een bultiidhaa maali abbicha keessa jirurra anaaf beeka. Beeynaanun hojii irratti baasee diraama irratti itti hojjedhaa jechuun filama irratti. Tanaaf haqa jaarsaa jee haqa jaartii jee. Tanaaf
gana واحد دون نافع وانين دلو أيه انتو تطويني gana سيغالي والبرو دمانيتون gana والأركان والأركان gana والبرا جوا ساجين علي شو نما كاسيت نما شوفا وجين جراتشو دندو يجين علي شو مالك أيه كيشا نما يوغي سيجيري tolega akkaataa gaariitti ibsitee jecha gabaabatti yoo alishoo eenyu siin janga alishoo maallaqa kisha namayyuu jireette waan bareedaadha gara gaa mudannoo tachi dabarraa alishoo mudannoo hedduu qaba gaa garuu takkaan gaa inni irraanfanne tan nama gammachiiftu tan nama gaddisiistu irraa soyinaa gara mudannoo tachi tarkaanfannaa mee mudannoon ta'e maal fakkaatte alishoo mudannoon namudatte hedduu mudannoo takkaa jira asii ka'eetiin diraamaan dalagee ture diraamaan dalage san kan anaaf sharmaarkee fi musxalifaa daleene jechuu diraamaa san irratti wanni an hojjedhu biyya alaarraa maallaqa asii ergame jee sharmaarkeen nama birootiin bilbileen na yaamsaa jechuu ka'eetiin oromiyaa baankii dhayina oromiyaa baankii gizee dhayinu maallaqa naa dhufa maallaqa san nukkannan kiishaan kaayadhaa jechuudha. Maallaqa san nimtichi takka gurbaan dardaraa takka wayni beetitti lakkaan arkee televizyiinatti gaafas dabraa ture yeroo ayyaanaati isaanis bananii fi ilaalan achitti. Saniin inni achinna arke guyyaa haalli dhaasaa fixateeti bee caattaraan dhufe an caattaraa himiifu gabareetan jalaan fiigaa jechuudha qabiin dalagaa. Qabii tana jiru otoo fiigu nan dhufee aboo barsiin dinqisiifadhaa diraamaa bareeda daleedee kanaati maarri an qalbiin tiyya harajimaadhaa jirti urataa fi udaa fi qarxii kanaan gabaree tana lallaalabeete ugusan harka nafuu bakka dalageetiin jira maarreedhaati aboo haa gabar caalu kan nije an amma tabasaaseetiin haa sittiin kan naananii lakkaan inni an gizeen gabaree jala olii gad fiigu na jala deemaa ترى بودا بيخه نمتشي خلنا قاعدين ديسومي ستين كنا جيري مي سموني كيشان قبو كمين قد لالتين صاحب خياري فتكاجر خولي قال له سؤال خدت من جيم أبو أرفع أنا كمان ما مالك أنا راقب تمالك أنا قافر له اللي كنت جانا خلنا نجي ما نفنا نجت تجي أبو نمتشي قناة نجلا أبو دي أكان التيم الأدنى تنافونا قافر له مرحبا نجي تكيشة خلنا نمتشي نجلا رابطة ثم نأجا جزيرة كيشة خاوس يوم الباسين كان نجاركم أقول لبا ودم جاءوا ودم متاشكم يفوقوتي سامي هو بالك يا راجل قاتلك إتي لا يوم يتن سوب سودان داس الأبس مبودي دي أبوني لمن كم يتن كيشة يقول غرقل تيجرسي سامبودا خلاف قال يجوم خلنا جل دي برتانا قابت لك كان قربان دراو مرت لك كان دلك يوانه ما ليني كيشة سينجو في فوت أفران يجي نادي سيهودي يجو Aiga mudannoo kabiraa yoo qabaattee gaariidha yoo takkatti nuu daate yoon qabaanne immoo gara miira diraamaattiin si galchuute. Fiilma yookiin diraamaalee daleete keessa bakka hin irraanfanne takka alishoo keessaa bahi naa biraa san ta'e takkuma nuu jedhu. Kan miira keessa na galchee fiilma sardamaati. Intalti tiyyaa gaafii na gaafatti. Gaafin na gaafattu jaarraa kun dura eenyu jetteen na gaafatti ichirratti bu'eeti kan hin dalagee miira kana keessa giseen seenu amma waan dhufu jiru doon hin kaafne sardama kanarratti anaaf jaarraan abbaa gadaa qabsoo keessa wal garraa jechuudha duuba maal jeetiin ibsaaf أنا في جاران أباغدا يرو سرنا قددو يرو همتو خيست والبر يرو خنا حالي تكتك ركز هوان تريف حالا خنا خيست نوتي ورمو رتي واني ديما تري شرهما في أجيتشا هما تري تناف nuti waan kana fudhachuu dadhabne adda bilisummaa Oromoo keessatti makamuudhaan haalli saniis ta'uu baannaan faceensi takka dhufee karaa
Somaaliyaatti imallee qabsoo teenya jalqabneen jirratti. San booda haaluma kanaan haati teetii fi haati roobaatis waraana mootummaa yeroo sanitti ajjecha akka malee ajjeefamanii jiran. Duuba jaarraan haala kana cufa baachuu dadhabee isaanuma san hojjechuudhaaf dirqame achi keessa taa'eetis takkaatu qabsoo saba isaarraa hudduu duuba hin deebine isaan keessa taa'aati yeroo yerootti isaan waan saba keenya irratti hojjetan jalaa baasaa ture. Duuba jaarraan abbaa gadaalaa miira kana keessaa waan bishaan itti dhigu. Alli shogaa miira keessa nu galchee jira gaa fiilmii sardamarraa kan fudhatame gaa taateechirra jirtu gaa kan ta'e nu garsiise miira san keessaa amma haa baanu. Tole gaamee Alli shoo akka waliigalaatti sagantaa teenya goolabuu dura mee gama aartii kanaan yeroo ammaan tana ijoolleen akka Dirree Dhawaa keessa jirtu keessaafuu gama aartii fiilmii kana guddisuutiin akka tuuta takkaatitti fakkeenyaaf warreen gaa yeroo ammaan tana carraan bareedaan jiru namni tokko ka'ee dandeettii ogummaa qabaannaan gara teekinooloojiitiin YouTube irratti ol ka'ee jira. Namuu gaa kophaa haalatti deemuu jira. Hariirootan yoo cimsinee aartii tana guddisuudhaaf gaheen hawaasaa yookiin gaheen artiistootaa mee akka Dirree Dhawaatti maali jettee yaadda? Reefuun tana kan mootummaatis tuutee jirta. Maali jettee yaaddame asirratti? Eegas booda immoo waa'ee jireenya keetii dhuunfaa xiqqeessuutii gaafannee gara goolabbiitti achi deemnaa gara aartii kanaa. Akka reefu tuqetti dhugaadhaa ijoolleen aartiin keessatti uumamtanii jiran aartii kana isaan keessatti akka lakkuutti dhalattee hojiidhaan jijjiiranii hawaasa isaaniitiif akka dhiyeessaniif gahee guddaa aartistoonni gurguddaa odoo hin jenne hangafoota aartistootaa jenna. Hangafootni aartistootaa cufti isaaniitu asirratti wanti takka illee yoo dhaaban guumii takka dhaabanii akka magaalaa Dirree Dhawaatti dhaabbatee jiraas aartistoota Oromoo Dirree Dhawaadha jennee dhaabnee jirra. Saniis hojii isaatti xiqqisho laafinaan dhufe isaanuma kana jajjabeessuudhaan yoo karaa san kaanutees bareedaadhaan jaa duuba aartiin tun ijoollee tana keessatti akka cimtee guddattee lakkuu taatuuf aartistoonni akkumaan dubbadhu kanatti ifi yaamanii ifi dhiyeessanii amma ammee xiqqaan niin quudhaaf ammeen xiqqaan sirboota kannaa jira. Maaliif waan isa keessa jiru baasaa jira. Bikka abdii qopheedha isaan nu jira amma. Rabbi raamtaa godhuuf abdii qopheedha. Sirboota hedduu kannaa ture. Waa meeqa uummata ijoollee Oromoodha tan sagalee qabdu sagalee isaaniitiin akka yaada isaan keessa jiru ibsaniif sirba kannaa ture jechuudha. Ammee xiqqaanis akkasimma ammee xiqqaa isa kan arkeetiin jira. Ammoo kan ammee xiqqaa akka ammee xiqqaatis hedduu jira jechuudha. Ammaan akka mataa kiyyatti karaa diraamatti abba fedhe dhufeen hojii hojjechuus ni danda'a. Kan yaada qabuus yaada isaa fidatee yaada san an isaaf jaaree inni itti hojjechuus ni danda'a jechuudha. Tanaaf nama yuutuu gahee mataa isaa baachuudhaaf eega aartiin tun guddachuu qabdi jaa'ame booda maal godhuu qabaa waan jiru yaade ijoollee fitti dhiyeessee waan isa keessa jiru ijoollee tana dhaalchisuun dirqamaan jedhama. Butiin Roozee. Kun introji ajaja bifis barbaada dafi qotun jeene ni dhufa amma dhufa. Haa bakka mana sinni nan kaas yaa bakka. Haa dhufu mee qabbana kana keessa manii nyaalaasa. Lakki yoo dhufe asii yoo kam agarre hammee maal jaanii asumatti nyaagi.
ما اسمه تتنين عمر كون قوا متهينا دول ورف أيه وفيه ما نجنا نتنف نهاجمه نجي ما بسامن لك نجي ما بسامن كم يوم نجي ما رجع نجي نتنف ايه ما رجع هاجم ما جبتون أكن نام تنفتم مالي أذان جبدو برزمزم براسك دولتنا يا متدين وفيه تكشو أبا مناخيا إبقى تيسي الدوم عليه رارجو ها بدبا سلام علي واللبين سندتوه والدبي ما تجرا أما نجي أوام ميك أرتين كورسي حكات نقولتي مية تكاتو وين تبدأ نقدر تامي تكافوري تكن راني با غنما كو فتران غابت فترين جيرو يسي سودو على بري بان خاصو برا سودو على ها يسي فودي موسي نفودي اداني ولا مولكي داني فودي لكي سن قبل شي سجرتي لكي نفوني بر يسي بريدو ترادي من ساري رافودي رادي فود شريعه داني فود يسي نجل ديمو شريعه نجل ديمو جارتي جار سالو بر इसी सोदा डाफला बर तुत्तु दुब्बत उबर युन तक कित्ती सिगरेट ते खैसु मन कफाती मेला गन्ना वरी ने अरिंबे होती मारे नांजा तंगिर किसा कब्जा किसा दे दिया मार तू फिदे खाने चुफा तनाफो अहवानी वरु दन दोंजो एगा सरे होते एगा और आमी से होते सरे दुते ते मगुदो ओरोमोदा तनाफो वाता तो गरुन दन दो यो मसरूफा बेते मसरूफा नहीं कर गारा दबसिन दन दो namni balleessin hin jiru beekee namuu beeytee balleesseetuma wal araarfata namni sirrooynees hin jiru saniifuu amma isin badiitii waan manni fadhee waan taatee badiisii irratti murteessitee jirti amma mee waan takkaa dubbatte amma hin gartu usteettees maal لك يبروح يا أمان وشوفها سنفدو واتك سنفدو سمان فدان مين سرّا وبدينتي أما ناقلت كم بدينتي تاتي وقال من سرّوين جرو سرّا وغني فداني بس جبتي مت خلين تبي بكبروا لك تبي بفول تنافو يواتي سرّويت واتك كان سنديان إسي سوتشينتا أتي سبرانغنا إسي براس نينغنا سيفتا يوخان هنا أفلتين أبشر نتا سيفتا أمي وأنا لو ولتان بديتي وانتف نافتايت بدينتي يا بديتي نين فردا أتوم ما خد من ما خيخنا الدبي مي نين دبي أكاسيتي هاي وبقى تنافو أيو سيتي سي براس نينغلا أتي براس نينغلا والفرق أنغلا يو سيتي أبشر نتا والله هاي والله برسيس توسيو ورسين برسيسا فيديو هاي ناقل سيقولين سنافيري سلماني تخطاها لا كان أنا في قولي نسيف قوتي أفير تابي هاي كتير هاما وان كتير تفجأ جاني قوتي إيه أما قولين سيام لتاهي أكرت قاولو كم يت هون بريدة والله وأنا نسلمي والتوان هدونا قمتشي والله سلمي ولي فيوم هدونا قمتشي لكن أنقنا دبي تسين دقيقة لأن شن تدون سيني جاه جارتين كذي والثاني جال الأنجراتهم بريدة بيته أبو ربي قبنا شن تدو تابل بشان ربي سيطر أبو آمين آمين بتاني سين قايل تابوني ديمتن لكن أنا قتيل سيراتي تاتي أسين دي بقى هيا وجي ديمتني إيه وجي ديم هاي ها تنا تصدفنا تنقوليني تولغا غافيلي غيا تمراتين جرا غافي غرا تمراتي قابو قيسا واي ارتست علي شو ابراهيم هاسويني جرا غما ارتيكاتا تلوفي سينا جيرينيا ساتيس هاسويني جرا سينا درغكما هاسويني جرا إدات ارتي خنا وجه قابو هاسويني جرا مي اوردفتون خينيغا علي شو نماكمي فودي جرام ilman qabamu maali tan jettu fi tarii warra isaanii keessaa namni gara aartii kana yaalu ni jiraatan jettu baafachuu yaada kana dhiyeessuu malu jennee yaanna kanaaf asirra maal jettame bareedaadha dhugaadha an duraan dursee hin fuune ilmoo sin dalle ganaadha tarabbi jeebaleen taatu yaanni immoo ni jira jechuudha ilmi namaa cuftini yaada fuudhu dhalaanis heeruma ni yaaddi
نينفون يا ربي جاء ربي برا تاتو ملين تاتو أرتي رتي أمانتنا ورخين خيسا خنيالو في خندلو غني جرايتو خيسافو مجانا نديرة توف انجينر موليسا إدريس يعني انجينرا منين دلغا انجينر اني بكمالا inni illeen ni hojjetaa jechuun ni barreessa. Barruuleen ni barreessa kan daleen illee ni jira jechuudha. Amir Shawuu irratti sheenaa kan jiru kutaa takka irraa ilama sadii isa barreessaan jechuudha. Isaatu barreesse kan yaalu isa qofa garuu immoo manni keenya guutuun yoo ilaalte koomadiidha jechuudha. Jemmaa takka keessa yoo ta'e nuti qofa haasoo malee namni haasoo. Tole egaa tan xumuraa jalqabagaa gara artii kana seentee jirta. Arra sadarkaa kana ga'uudhaaf gaa yeroo ammaan tana akkuma beekamutti duraan gaa televezyiinii adda addaa irratti sagantaan teessan ni dabarti amma immoo miidiyaa hawaasaa kana irratti gara yuutuubiitiin amma yuutuubara taatee jirta. Yuutuubara irraayis diraamaalee gadhiisaa jirta jechuudha. Filmiin keetis kan dhufu ni jira. Kanaafuu yeroo ammaan tana gaa galiinoomee maal fakkaatti tan jettuu fi dargaggoonni asirratti hirmaatu qaban maal godhuu qabatan jettu tammaayii ammoo namni galatoonfachuu qabdu yoo jiraate carraansii kanna gaaffiilee lameen tanaan goolama. Yuutuubara ta'eetiin jira dhugaadha. Yuutuubara ta'uun mataa kiyya qofaa fi miti hawaasa Oromoo guddaa fi yuutuubara wanni hin ta'eefis galii argachuudhaaf kan duraa ammoo galiinis barbaachisaa dirqama hin fedhu jechuumi niin barbaada ammallee na barbaachisa fuulduraafis na barbaachisa maaliif na barbaachisa afaan kana guddisuudhaaf aartii kana ittiin sossoosuuf yoo galiin hin jiraanne hin guddatu aartiin akkanuma lafaa keetiin dalagaa yoo jette qalaasa takka bishaan takka yoo dhabdee abdii murtu tanaaf abdii akka qabaattuuf galiin barbaachisaa galiinsaa yeroo ammaatti gaanga xiqqaa takka liqimseetiin jira sawwaan dubbatamuu miti hanga xiqqaadha guddatus hanga guddaan booda dhufee rabbi jee kan jijjiirama biroo fidu kan kaameraatti bitadhu kan istuudiyoo mataa kiyyaatti dhaabu dhufu danda'a jechuun fuulduraaf takkaa bikka biroo irraa abbootii qabeenya irraa dhufus dhufe an tattaafadhee goradhus goradhee jechuudha. Kan lammadaa ijoolleen karaa aartii kana dhuftu wanni hubachuu qabanii fi wanni godhuu qaban maali maallaqaaf ta'uu maallaqaaf jaanii akkan dhufnu dhufanis haala ittiin namaa hojii haasoo bikka aartii kana gisee dhufan maallaqa annaa kafalamu waan jiru gaafachuu mirga qaban garuu immoo siin kan nuti hin qabu ifiifuu wajjin afaan kana guddisna yoo kan ja'amu ta'e namni san hubannoo gahaa fudhatee hubatee hojii tanarratti seenuu maallaqaaf dhufe aartiin keessa hin jirtu. Maallaqa jala deemaa jechuudha takka afaan kana guddisuuf hin dhufne yoo kan haa jiru ta'e aartii kana guddisuuf deema aartii booda anammaa matal meeqa laffeeti kan hin dhiyeenya kana xiqqishoo yuutuuba irraa arkadhee hedduun sharmaarkee hojii dalaguu sanboodaas namoota hedduu wajjin dalagee ni lama harkaan turre wanni argu oomishu ruutaaf fi dhumtee baruu caattaraan jira dhooqeetii keessatti nichi deebi'aa jechuudha tanaaf kana hubachuu qaban wanni guddaan saniin kan ijoolleedha. Kan itti aanu immoo aartii tana keessatti guddina fiduudhaaf fuulduraafis ittiin ichi fufuudhaaf jala mureetiin jira jechuudha. Namni galatoonfachuu barbaada. Namni galatoonfachuu fedhu dhugaadhaa takka du'ee jirra biraan kaa godhu akkuma reefu jennee abdootaa biteeti karaa kana na bite 8 jannata rabbii haluuf itti aansee sharmaarkee aadamis ni galateeffadha. namoota na hojii dalaguu turan Iskandar Aliyyi, Mustalifaa Jee, Zakkoo Abroodha, Liinaa Yusuufii fi Liinaa Nuureedha. Warreen gamaa gama taanee aartii tana kana qabne anis akkaan ifa bahu na godhan takka isaanii guddaan ammoo kan hin galateeffadhu warreen ogummaa irraa fudhachuu jiru ni jira yeroo dhiyoo keessa wal barree sardama kan na daleessise firaan daalikteerummaadhaan nama cimaadha namoota na daleessise cufa keessaa isa kan hin arke daalikteerummaadhaan waan takka waan isarraa fudhadhee jira jechuudha illee sansaniif isallee hin galateeffadha guddaa itti aansee immoo guddaa ammaas kan hin galateeffadhu Amiir Abdullahi Amiir Shawuu jechuudha maaliifin isa galateeffadha aartii tana keessa inni nan finne garuu immoo akkaan afaan kiyyaan an dandeettii kan qabu akkaan barreessuu danda'u daalikteerummaattis akkaan ogummaa
danda'u akkaan idiitii irrattis taa'ee isa gargaaree akkaan qabu kan na mul'ise uummata Oromooti wajji kan waliin nagarsiise dandeettiitti akkaan ifa baasu kan na godheessa sababa maalitti yuutuuba isaan naafane hedduun isaas galateeffadha jechuudha. Ifi ammaas hawaasa Oromoodhaa kan na hordofuu fi kan na cinaa dhaabbatan saayibboottan kiyyaa ni jiran muraadiis ni jira firaa wantiinis ni jira siraajiis achumaan isatilleen saadha na jajjabeessaa turte cufa isaaniitu ni galateeffadha Oromoo guututtis ni galateeffadha jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa keessummaa dirree irraa keenyaatti egaa hangafticha keenya keessummaa egaa Alishoo Ibraahim egaa abbaa diraamaa jaatii fi fiilima lama yookaan immoo abbaa diraamaa shaniitii fi fiilima lama asitti afeerree egaa isin wajji egaa waliin barsiisnee turtii isaa wajji godhee jirra. Turtii isaatii wajjis egaa akka gammaddan abdiidha qabna. Har'aaf immoo ilaasit dhufee hordoftoota keenya wajji akka wal agarruuf keessummaa kabajaa ta'ee afeerraa teenyaas kabajaa isee argamuu keenyaaf maqaa daawwattoota televizyiinii dirree dhawaatiin egaa galatoomii jechaani. Gaafa biraa immoo sagantaa biraatiin yookiin hojiiwwan biraatiin sardamni eega dhume booda gaafa wal agarruu ta'ana. Har'aaf immoo akka waliigalaatitti waan asin nu argamteef galatoomisiin jechaa nutis egaa hawwii gaarii si hawwinee jirra. Egaa hordoftoota keenya egaa keessummaa hangafticha keenya guddaa si argamu egaa Alishoo Ibraahim wajji artiist Alishoo Ibraahim wajji egaa turtiin goone egaa kana fakkaata. Alishoo Ibraahim egaa abbaa diraamaa shaniitii fi fiilima lama kan dhumuu deemu kana hojjechuudha sardama wajji egaa namni egaa fiilima tokko dalagu jechuun waan guddaadha diraamaa tokko dalagu jechuun waan guddaadha garuu hangana egaa uummata Oromootiif gumaachee jirra nutis sanuma jecha egaa akka kabajaa teenyaatti anaa dhufu jennee asitti afeerree isaa hojii turtii goonee jirra. Turtiin keenyas egaa bareedaa akka ta'edha egaa isinirraa abdii qabna. Har'aaf immoo akka waliigalaatitti turtiin isaa hojii goone kana fakkaatti. Hojii biraatiin hamma wal agarruutti immoo isaas nageetti jechaani galatoomfannaa carraa gaarii hawwinaaf jechuudha. Galatoomaa galna hasan. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii. Keessummaa jaalachuun.